أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبرتم توتا فرتوت وبلجيتي صبرينا يوكان مو ماشي إن شاء الله سجنتا إمال الإسلام ما قاف في ديبسا ودينقول وداف إن شاء الله يرون تينيا بسم الله إني إقل جرا مي تكبير تنسيمة داقا بريتين ما شاء الله الله أكبر يجود النسيمة دا إن شاء الله ساين أركو برباد كومنتين كم يتن نوغافين سباتي جرتي شرطي أوغاني في سجنتا سيني هاسو سيني كومنتي لالين تكهانا لما فا ماشي يا أستاذ. لا سبينا تينيا وانتي أتي دبتو خوني أستيت ما سرتي يوخان بيكمو في يوخان هاسو برباد في متي خسرت أفني إرجع بريدا دبر سوداف نمني فكيني سرافة توداف شغله نمني فكيني سرافة تي ربين سبب خيتي تنما قرتي إسلام ما بدأ سودان ملا شغله خنيفو سموهم كياتي دين كفاف نيان تنتي دين كفاف تو كبا إن شاء الله كسينا أكسرت نياتي نادل فردو هاي بسم الله إن شاء مقا الله. ربي تيني قال لا مي حواسا هاي نخان إرتي سلامتا قرأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيني sabriinaan eenyu turte maqaan isii guutuu iddoo dhaloota inshallah achirraa nu eegan أي أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جفتون دمت كيسان يو وايفين كنا كابو دندانة مامو أنا مكانكو مسين تري أما غارو صابرينا را bakki dhaloota masii koo eenyu Wallaggaa wayimmoo Naqamtee jechuudha. Wallagga keessa Masii Tolasaa. allahu akbar Bakki dhaloota koo Naqamteedha. masii tolosaa yookaan immoo sabriinaa tolosaa intala oromooti biyya qabsaa'otaati biyya lolee Eeyyee. lolchiisaati akkana kuno wallagga jajjabee biyya obboleettii keenya rabbiin islaamummaa kanneef oromummaa islaamummaa waliin badhaasa rabbiin hayyee obboleettii teenya insha Allah sabriinaa yookaan masii tolosaadhaa amantaa maalii hordofuu turte? Ani amantaa Beenxee hordofaan ture. Amantaa Beenxee keessaati Amaanu'eel Paapstii kan jedhamudha. Kanan hordofaa ture. Achuma keessattidha kanan illee baradhee cuubamee yaa achuma keessan tureeni. Amma garuu alhamdulillah musliima fudheera. Cuubamte? Cuubameera eeyyee. Mee cuubamuun kun akkami? Cuubamuun kun akkami? Cuubamuun kun yaa'u isuma macaafarra jiru sana guutuufidha malee bishaanuma keessaa gadi nama cuubanii maqaa abbaa ilmaa kana fuura qulqulluu sadan waaqa tokko jedhaniitu bishaan keessaa gadi nama kaa'aniitu ol nama deebisu. Isumaayyuu immoo yeroo cuuphaa sanatti hafuura qulqulluun namarra hin bu'u taanaani cuuphaan sun irra deebi'amaa jedhu garuu isaanii irra hin deebine. Amma fakkeenyaaf sabriinaa teenya ilmaan daa'ima fa'aa qabanii akka bishaan keessa kaa'anii gisee ol baasan arkeen ture. Cuuphaan sanumaa mire? Eeyyeen sanumadha garuu inni sirrii miti akka macaafaatti iyyuu immoo namni tokko barateetu eega waa hubatee boodadha kan inni cuubamuu danda'u. Macaafa qulqulluu eega baree boodadha. Fakkeenyaaf warri makaan Yesuusii fa'aa ijoollummaаттidha kan cuuban dhalattee guyyaa 40tti. Garuu Wangeelii fi Amaanu'eel Paapstii kan jedhamu umurii waggaa 12 ol eega taatee booda barsiisaniitu ji'a 6 barsiisanii isa booda cuubuuni. Duuba eefa gaafa ijoolleettis cuubamte. Eefa gartee gulama maaliif cuubamuun barbaachise? Yaani hafuurri gartee qulqulluun irra bu'u taanaan cuuphaan sanuu akka fudhatama hin qabnetti ibsite.
hafuurri qulqulluun sun waan mul'atu ijaan mul'atamoo akkamitti irra bu'uu fi irra bu'uu dhabuu akkamiin beekan? Haa akkamitti? In beekama irra bu'uu fi irra bu'uu dhiisuun isaa akkamitti beekama? Fakkeenyaaf gaafa bishaan keessa gadi cuubanii ol kaasan sana wanti jedhamu hin jira, afaan haaraa dubbachuun hin jira, alleluuyaa jechuun hin jira, deebi'anii bishaan sana keessatti iyyuu kufuutu jira. Sanaan beekama hafuura qulqulluu irra bu'uun. Garuu immoo bishaanuma sana keessa cuubanii yoo ol kaasanii namni sun baheema yoo deeme hafuura qulqulluun irra hin buune jedhama. Okay, bishaan san keessa kufuun mallattoo takka achi kufaatiin achi keessa kuftu suni mallattoo cuuphama hafuura qulqulluu sun si tuquuti. Eeyyeni kalaas namni sun gaafa cuubamee hafuura qulqulluun irra buufateera. Yaani namni sun nama akka fakkeenyaaf fuula Waaqaa duratti nama jaallatamaa wayii immoo nama cuuphaa sana laphee guutuutiin fudhatee amanedha. Namni hafuura qulqulluun irra bu'e jedhaniitu amanu. ومن العجائب الحمد لله ربي خنا الرحمة بالله نقول يعني أتدرك أما جزء بشان قيس سنتي جنجلته يوخان something وأكشن سو كرسيسو قبضة جو أكاك حفوري كل سربو أيه أمانتا سن قيسات لا تمو Eeyyee akkasii. ما تماو جنجتو فاميلين قيتيلين Eeyyeen yaani keessumatti hin dhaladhe. Eeyyee maazariin koo beenxeemadha. Ani irrumatti hin dhaladhe eeyyee. أوكي مسين أنجم جيس إيجا قرتي شهادة قبض Ani amma ji'a sadii afur ta'anitti fakkaata. Ji'a afurii fi sadii keessaadha. إسلام ما خيسو شوبوني يوم نجرا أقرتي سكونامي Lakki islaamummaa keessa cuubuun hin jiru. Cuuphaa wanti jedhamu iyyuu hin jiru. Islaamummaa keessa wanti jiru. Islaamummaa eega fudhattee booda hin barattaa waa'ee akkaataa salaataa, quraanaa, ruufaa barattaa wanta kitaaba rabbii biraa bu'e sana barachuuf xaarta malee cuuphaan hin jiru. Wayii immoo ani cuubameera akkasumatti sababa cuubameef wayii immoo sababa Yesuusiin waaqa jedheef rabbumaan iyyuu rabbi Allaadha sababa jedheefi jannata gala wanti jedhamu hin jiruuni. Inni akkuma ta'utti ta'ee garuu dirqama barachuun namarra jiraata. Salaata islaamummaan akka akkasitti ilaalan miti waan hedduu of keessaa qaba. Isumayyuu barachuuf malee cuuphaa wanti jedhamu hin jiru. أوكي خفلتين أتخفلت شهادة قبض شوف يوخان خفلتين أتخفلت شهادة قبض شوف يوخان منتي خنا فلوس كده جرا تاك وانتي سي خفل ميو أكاد شهادة نقبض شوف جرا هذا سمين Wanti naan kaffalame hin jiru. Gara islaamummaatti dhufuuf ani osoon kaffalee itti dhufeeyyuu narraati eegama. Garuu wanti nama kaffalchiisu hin jiru. Silumaayyuu gara islaamummaa dhufuufi namni namaaf gammada. Namni tokko gaafa gara abiddaa keessaatii bahu namni islaamaa yookaan obboleessi islaamaa obboleettiin islaamaa gammachuutiin kan isaan nama simatani malee osoo hin kaffalee itti islaamummaa fudhee anaafuu gaarii ture. Garuu immoo anatu fayyadama malee namaa miti. Ammoo wanti naa kaffalames hin jiru. Alhamdulillah anis natsaaman fudhadhee islaamummaa kaffalee hin seenne. قلتهم تابتا قرون يفتنا غافي لما نافي عمل ادو مخانا رت تكفى اسلام ما فرطوف وانت تقولي مالي تاك غافا چوبارا سن يو چوبا سن هنچوب من يوتي يو درقما چوبا سن يو چوبا سن فرطين اتمال جامت والمين كنمي تاكا چوبا سن درو يو چوبا مو باتيو efa dalatte akkasuma yoo jiraatte yoo cuubamu baatte maali wanni jiru kana ilaa deebise talamadaatti deebina
Kiristaanummaa keessatti hin cuuphamtu taanaan ati kiristaana hin jedhamtu wayiimuu duuka buutuu Yesuus hin jedhamtu duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'uu fi dirqama cuubamuun namarra jiraane. Namni kiristaana ta'ee kan hin cuubamin hin jiru. Namni hundumtuu hin cuubamaa. Egaa gara kiristaanaa deemanii booda cuuphamatu jira jechuudha. Okay, duuba abbaan kenkee haati tantee peenteedha fakkeenyaaf yeroo ati amantii sana irratti dhalattu. Isaanuu amantaa san qabanii irratti dhalanii jiranii already lammata deebi'amee cuuphamuun yoo cuuphamuu baate ati maal jaamtaree eega kiristaana hin je'amne taate eega gartee hordoftuu Yesuus hin je'amne taate maal jaamta? Fakkeenyaaf amma gizii dhaabbattee ilaaltu takka yeroo sanitti maal jaamta? Cubbuu Addaamii fi Yohaanii hojjete sana fudhatteetu dhalatti daa'imni tokko. Cubbuu sana immoo miixamee akka irraatii ba'uu fi cuuphamuu qabdi. Namni kiristaanaa tokko daa'imnumtiyyuu eega dhalattee cuuphamuu qabdi. Isaatiin malee cubbuun suni wanti isaan dalagan sun irraatii hin ka'u faana dhalataa jedhu isaan. Okay. Islaamummaa hoo gizii fudhata akkamiin fudhatte mee nuu ibsime? Islaamummaan cuuphaa maal hin barbaachisu laphee kee amansiista. Islaamummaan dhugaa daandii haqaa akka ta'e dursitee laphee kee amansiisuu qabda. Ani fakkeenyaaf laphee koon amansiisee namni baradhee nan hubadhee inni guddaan dubbisuu dhaggeeffachuu irraa hubachuutu caala. Namni waa hubatu immoo waan ta'e adda baafachuu hin dadhabu. Namni waan hubanne garuu amma tokkoyyuu adda hin baafatuuni. Fakkeenyaaf mutti kun waaqa osoo jedhee adda hin baafatu hin hubatu taanaan waaqadha yookaan immoo rabbiidha jedhee ma itti amanuu danda'a. Garuu namni hubatee adda baafatu hin beeka. Daandii haqaa eessa akka jiru dhugaan isa kam akka ta'e inuma beeka. Ani gara Islaamummaan dursee dhugaa ta'uu isaa hubadheera. Dhugaa dubbachuuf waggaa tokko olidha kanan Islaamummaa dhugaa akka ta'e hubadhe. Garuu immoo itti dhufuu fi wantoota tokko irra caalaatti nama sodaadha. Kan namni kamiyyuu dhugaa baruu dhiisuu hin danda'a. Dhugaa beeka. Garuu immoo nama sodaadha. Yeroo sanatti waaqa sodaa yookaan immoo rabbi sodaa wanta jedhamu namatti hin dhaga'amu. Nama sodaadha. Nama sana akka rabbi yookaan akka waaqaatti kan ilaallu. Akkasittiin dhufe ani gara Islaamummaa dursee hubadhee eeguma hubadhee yoo irra deddeebi'ee waa meeqan itti irra deddeebi'ee nan hubadhee itti yaadee gaafadheellee baradheellee irra caalaatti ani hin gaafadhu baay'ee nan dhaggeeffadha. Gara lamaaniyyuu deemee nan dhaggeeffadha. Maashaallah galatoom Sabrina. Koomenti warri koomentaatoroota as jala jirtan inshallah warri wanni qabdan jabaadha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee jechi islaamummaa ittiin seenan jechi islaamummaa akkatti ittiin seenan inshallah maalime jee jechisan mujee ga mirkanis qaagode kasatti أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جنة الله ومركنيسة. أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ونو جيتشو ما حنك أنا أجي وانتي أتي جيتشو قفلت يوخا وانا تراود تكلي هنجر أكما تجتي إيه غرتي هوبتي دبستي دغا أغرتي بودرا وانا سرا إيه مشاهدة كبوتشو قف بشان في النكي يوخا واررافقلو يوخان أبولو قبري هنجر تويتشو ربي انتو كيتش حقان قبرا من ربي تكو مليك هنجر رقابهود نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرقما ربي تهو رقابهود نبي عيسى يوخا يسوس كريستوس عليه السلام إرقما ربي في قبرتش ربي تهو رقابهود لومتي كانوا مباكا إسلام آياتو الحمد لله خناف واني أفهمو برنوتا نكمت جتي برنوتا براتي بكسان يترقبودا ما شاء الله نما يردي قداب بتربي سيهاتا سيسو أوكي آمين. مالتو سبب سيته akka gara islaamummaa dhuftu maaltu si godhe sababa maaltu siite ka'umsi akka gartee amantii kana
dhugaa kana barbaaddu wanni sababa sii ta'e yoo jiraate inshaallah bareechi nu ibsi. Inni jalqabaa wanti sababa naaf ta'e akkuma tiktookaa fayyadamuu eegaleen ustaazota keenya asirraati amantii lamaan wal bukkee qabaniitu baay'ee irraatii barsiisu ture. Yeroo sanatti ustaazota keenyaan baay'ee nan arrabsa ture koomentiitiin nan aarallee ture yeroon itti boo'ullee qaba. Garuu taa'ee nan dhaggeeffadhe adeemsuma keessaa wanti isaan barsiisan suni wanti isaan jedhan sun waanuma macaafarra jirudha. Wanta isaan dubbatan sana qabadhee yeroo macaafa dubbisu dhugama waan macaafarra jiru. Isa booda naa galaa dhufee wanti fakkeenya naa ta'e keessaa immoo gaafa nama kiristaanaa faana wal falmanii isaan obsa qabu yoo arrabsan illee warri kiristaanaa yeroo isaan arrabsan yeroo isaan jechan taane jedhanii obsuu baqa hin callisu isaan deebisanii arrabsanii jalaatii callisu waanuma dhugaa qabatan sana qofa kan isaan itti himanii. Kana irratti namni dhugaa harkarraatii qabu tokko arraba hin fayyadamu. Dhugaa harkarraa qabda taanaan karaa nagaadhaan itti himtaa fudhateen fudhataa dhiise immoo hin dhiisa. Namni dhugaa harkarraa hin qabne garuu gaafa mo'amuuf ka'u akka mo'amaa jiru gaafa baru arraba fayyadameetu biraa deema. Isa kanallee kun fakkeenya guddaa naaf ta'eera. Yaa'u namni dhugaa harkarraa qabu hin qaanfatu ija jabaata arraba akka hin taane hin dubbatu harkuma harkarraatii qabu sana itti hima ragaa qabu sana namansiisa malee jecha hin taane afaan isaanii keessaatii hin ba'u ustaazota jechuudha. Yoo isaan nabiyyi arrabsan qofa kan isaan gadi buusan sanuu hin arrabsan gadi buusu malee inni kun fakkeenya guddaa naaf ta'e. Inni lammaffaan immoo warroota obboloota musliimaa wallaahi baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Walii galtee isaanii tokkummaa isaanii jaalala isaan waliif qaban kabaja isaan waliif qabanii baay'ee wal dhaga'u wal dhaggeeffatu wal kabaju. Inni kun lamaan fakkeenya guddaa naaf ta'e. Yeroo baay'eef wallaahi nanawwan ture osoon obboloota isaanii ta'e maal qaba osoon isaanitti dabalame maal qaba jedhee yeroo baay'ee nanawwan ture. Alhamdulillah garuu rabbiin isaanitti na dabale obboleetti isaanii na taasise. Inni kun lamaan fakkeenya guddaa naaf ta'ee jira jechuudha. Walumaa gabaabumatti as keessaa wanni nu hubadhe akhlaaqni naamusni akkaataan isaan itti keessummeessan siif fakkeenya ta'e jechuudha. Ustaadota irraa obsi isaanii tasgabbiin isaanii haalli isaan ittiin barsiisaa turan kun siif fakkeenya ta'e akka gara islaamaa dhuftu si taasisa. Maashaallah. Amantii beektaa keessatti amma ortodoksii yoo fudhanne sadan waaqaa jaan akkasitti amanamu. Beektaa keessatti ammoo Nabi Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos Rabbi jechuu amanan. Akkasii